shira isaanii wal saaxiluu eegalanii jiran. Kanaaf ragaan guddaan suuraa iskiriina irratti argaa jirtan kana. Suuraan kun miidiyaarra naanna'aa jira yeroo ammaa kana. Eenyutu suuraa kana poosti godhe? Maaliif dalagame? Akkasumallee suuraan kun suuraa feekiidha moo suuraa dhugaati kan jedhu shira guddaatu keessa jira. Suuraa kana irratti har'a waan isiniif qoodu qaba. Akkasumallee odeeffannoo tokko tokko waa'ee suuraa kanarratti waan odeeffadheetu jira. Isiniif hin qooda. Hanga dhumatti viidiyoo kana dhaggeeffachuun akkasumallee sheer godhuu hin dagatina. Baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatuuf fuula YouTube Oromaan subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a. Viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf laayikii godhuu hin dagatina. Daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti Andu'aalam Gosaa akkuma beekamu akkuma kan dura viidiyoo isiniif maxxansee ture jechuudha. Shira guddaatu irratti dalagamee gareen shira san dalagde jechuudha. Wal saaxilaa jirti. Akkasumallee shira waliin dalagame san hundumaa gara miidiyaa irratti wal gadi baasaa jiran jechuudha. An jalqaba irratti waan hin jedhuu barbaadu Rabbiin haqa mucayyoo tanaa qaxalee tanaa Rabbi haa baasu. Waaqni dhugaa ishee qofa haa baasu. Dhugaa bakka jirtu Andu'aalamii fi mucayyoo kana gidduutti waan ta'e dhugaa kan beeku Rabbii tokkicha waan ta'eef Rabbi dhiiga ishee haa baasuma jechuu barbaada. Garuu hanga dhugaa mucayyoo tanaa baatuu fi Andu'aalam Gosaa mana hidhaatii bahutti dhugaa isaanii waan jiru hunda jala bu'ee hordofuun kiyya hin oolamu jechuudha. Hanga waan danda'e kamiinuu jechuudha. Haga dhugaan ishee tanaa baatu akkanatti wal dhiisuun hin ta'u jechuudha. Gama suuraa kanatti as deebina daawwattoota keenya kabajamoo. Suuraan tuni kan hojjetame warreen shira Andu'aalamii irratti dalagan akka odeeffannoo an argadheetti odeeffannoo fakkeenyaaf hiriyoota Andu'aalamiitti dhiyaatan ijoollee tokko tokkoon kan wal beeknu jira. Ijoollee saniin kan odeeffannoo isaanirraa hanga argadhe tokko waan isiniif qooduun qabaa jechuudha. Waa'ee suuraa kanarratti wanni odeeffadhe kan jiru suuraa kana kan hojjete Hiriyyaa Qananiiti jechuudha. Hiriyyaa Qananii nama Qananii waliin nyaatee dhugu jechuudha. Qananii waliin warroota nyaatanii dhugan maalummaa Qananii nama beekanii fi maalummaa Andu'aalam nama beekanii jechuudha. Suuraan kun walumaa galatti wanni maxxanfamee fi Andu'aalam irratti shira dalagamuuf akka waan Andu'aalam fakkeenyaaf amma suuraan kun kan argisiisu suuraa kana yoo xiinxallee gadi qabnee kan ilaallu tahe suuraan kun kallattiin daayirektii wanni inni argisiisu Andu'aalam duraan osoo mucayyoo tana lubbuun hin darbiniin duratti akka waan tumaa ture, akka waan miidhaa ture, akka waan isii tana baqa mirga ishee sarbaa ture san argisiifti. Suuraan gabaabduutti gabaabseetiin isinitti hime jechuudha. Shorti godheetiin isinitti hime jechuudha. Amma maaliif akka suuraan kun akka isiin itti tolfamtee gadhiifamte miidiyaa irratti gadhiifamtetti jechuudha. Shorti kaat godhee yookaan isinitti himu ta'e jechuudha. Waan gabaabsee jechuudha. Akka Andu'aalam mucayyoo tana duraa miidhaa ture argisiisuu fi Andu'aalam akka mucayyootu lubbuun harka isaatti badde argisiisa jechuudha. Suuraan kun walumaa galatti jechuudha. Garuu suuraan kun shiratu keessa jira. Shiraatu hojjetame. Shirri guddaan wanti suuraan kun hojjetamee fi wanti suuraan kun amma poosti ta'ee fi Andu'aalam mana hidhaatti umrii isaa akka turuu fi duuti mucayyoo tanaa guutummaan guututtuu akka Andu'aalam irratti deebituudha. Wanni shirri kun asirratti hojjetameef. Kaayyoon isaa maali? Andu'aalam mana hidhaatti galchuudha. Kaayyoon isaa lammaffaa maali? Qananii fi mucayyoo tana Qananii fi Andu'aalam Gosaa adda baasuudha. Milkaa'ee fi jira. Isinii milkaa'ee jira. Sirritti 100% wanti hojjettan isiniif milkaa'ee jira. Waaqni galata keessan garuu dadhabbii keessan isiniif galchuun takka hin oolamu beekadha. Shakkii takka malee abbaan waan facaafate inuma haammata jechuudha. Ijoolleen kun namoonni fakkeenyaaf itti dhiyaatanii jiran amma manaajaruma isaa kan dhiyoon tana hiriyyaan Andu'aalam tokko komatee ani viidiyoo isiniif dhiyeesse sun akka jedhuutti BBC irratti akka inni itti dubbateetti ijoolleen kun mana keessatti waliin nyaatanii waliin dhuguu gammachuu malee waliin kolfuu malee takka nama wal dhabee hin beeknedha. Akkuma beekamu Qananii miidiyaa irratti yoo arginu nama kolfuu nama taphatu nama bashaasha bakka walumaa galatti jechuudha. Andu'aalam illee akkuma beektan sani namni kun amma nama wal dhabulle jedhee ani hiyyaa jechuudha. Kan odeeffannoo qabulleetti ijoolleen tun nama bakka jaalalaan mana isaanii keessa gammachuu guddaa waliin jiraatudha. Sigalee kan ammoo ragaan guddaan namoo uummata Oromooti jechuudha. Kan asumatti dhiibnee bira darbinaa jechuudha. Wanni guddaan kaayyoon guddaan suurichi kun hojjetamee yeroo ammaa kanatti yeroo Andu'aalam mana hidhaa keessa jiru artist Andu'aalam Gosaa mana hidhaa keessa jirutti suuraan kun okay. Meedhiisaa suuraa kanallee rakkoon qabu biruma haa darbinume rakkoon qabu kan suuraa
Okay, mee waa'ee qabiyyee suuraa kanarraa haasofnu. Qabiyyee suuraa kanarraa haasofnu. Suurichi kuni otoo Andu'aalam mana hidhaa hin galin, osoo qananii biyyeen itti haa salphattu, isheen gara qabriitti hin deemin, osoo ishiin duutii gara isheetti hin dhufini, yoo miidhama isii saniif kan quuqama qabaatan tahe dhugumattis Andu'aalam yoo kan mucayyoo kana duraan miidhaa jiraatu tahe suuraan kuni osoo ishiin hin du'in dura maaf hin bahin? Gaafiidha kun. Anaaf gaafiidha. Uummata Oromoo baay'eelleef gaafiidha. Namoonni hedduulleen kanuma gaafataa jiran. Maaliif hin bahin? Hanga amma duraa san maaf hin baasin? Kun walumaa galatti Andu'aalam Goosaa mucayyoo tana ajjeesee jedhanii ragaa irratti ba'uuf tattaafataa jiraatu. Shirri guddaan Andu'aalam irratti dalagamu. Ani isin himeetti nuti tana durallee daawwattoota keenya. Ammallee himan himaa gara fuulduratti illee himan himaa. Andu'aalam shira lama irratti hojjetame. Shirri lama irratti hojjetame tokko mucayyoon fedhawwan fedhanitti kennanii mucayyoo uf wallaalchisanii sigalee mucayyoo uf wallaalchisanii akka mucayyoo namni fakkeenyaaf gaafa sammuun tanteessitu qabdu bakka imaaraa sanirrallee gamoo sanirrallee of darbuun sodaatu waan barbaadde qilee feetetti deemuu dandeessa jechuudha. Waan barbaade namni waan fedhe siif godhe akka ati uf wallaaltee rakkoo keessa galtu si godhuu danda'a jechuudha. An akka yaadutti Andu'aalam mucayyoon tunis nama bakka nama tasgabbootuudha. Andu'aalamii miidhuuf, Andu'aalam harka diinaa buusuuf, Andu'aalam kaayyoo inni itti deemaa jiru bakka guddaa akka Hacaaluu Hundeessaa, aartistii Hacaaluu Hundeessaa nama fakkeenya godhatee deemaa jiru akka bakka guddaa ga'uuf deemu. Aartistoota Oromoo hundumaayyuu fuulduratti darbee waan mul'ataa jiruuf of duubatti deebisuu barbaadaniiti. Andu'aalam harka diinaa amma koonsartiin guyyaa meeqa eefa gaafa qannoon duute sanii kadhaniin duute sanii guyyaa muraasa boodanii koonsartii deemu koonsartii qopheessaa jira jechuudha. Andu'aalam koonsartii ajaa'ibaa qopheeffamaa jira jechuudha. Amma koonsartii sanis ni hanqisan, hojii inni itti deemu san hunda of duuba deebisan. Garuu kaayyoo isaa gonkumallee taakkuu takka hangan of duuba deebisuu hin danda'an ilma dhiiraati waan ta'eef jechuudha ni yaada. Sigalee yeroodhaaf isinii milkaa'e jechuun hin barbaada. Warroota waan akkasii dalagan yeroodhaaf isinii milkaa'e akkan odeeffannoo qabutti suuraa kana kan maxxanselleen mucayyoo Hiriyyaa Qananiiti. Hiriyyaan Qananiitu maal barbaaddi? Andu'aalam guutummaan guututtu akka harka diinaa bu'u, akka suurichi kun fakkeenyaaf poolisii yoo yaadattan ta'e poolisiin Finfinnee ragaa namaatii fi waraqaa walirratti maxxanfannee walitti qindeeffataa jirra hanga see guyyaa 14 nuu kennaa jechuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Ragaan poolisiin barbaadulee raguma akkanaa kanaa hubadhaa kan biraa hin seenaa raguma akkanaa kana. Amma fuulli mucayyoo kanaa kun mee zuumiin isiniif godha haala isin argitan kanaanii qannoon meebii yeroo fooqii irraa dhattu gamoo irraa dhattu fuulli ishee akkana ta'uu danda'a. Dabalataanii mana keessatti namaa wal loluu danda'anii tarii suuraan kun kanuma duraanillee ta'uu danda'a. Dabalataan immoo suuraan kun feekii jechuullee fi feekii miti dhugaa dubbatuu fi waliin sobnu kanarraa dhugaa jirtu. An dhugaa jirtu numan dubbadha. Suuraan kun feekillee miti ilaaleen jiraan fakkeenyaaf kompiitararrallee galchee ilaaleen jira sirritti jechuun suuraa feekii ni beekta jechuudha. Fuula nama birallee fidanii yoo kan isheerra kaayan ta'e adda baaftee beekuu ni dandeessaa jechuudha. Teknooloojii yeroo ammaa kana waan hundaa salphisee jira waan ta'eef ilaalee jira. Suuraanii feekii miti. Dhibbaan dhibbatti suuraanii suuruma orjinaala. Suuruma orjinaala. Haa ta'u garuu suuraan kun kan ammaa ta'uu fi kan duraanii ta'uu wanti beekame hanga ammatti hin jiru. Ta'ullee danda'a jechuudha. Kanammoo kaayyoon kiyya guddaan yeroo rakkoo keessa aartist Andu'aalam kan du'e bar hin deebi'u qannoonni deebiti hin deebitu waan fedhan qindeessa waan fedhan fidan qannoo deebisuu hin danda'an. Kana hubadhaa. Isheen amma bakka hin galle bakka hin deebine dhattee jirti. Si galee kan bakka ganaa mana qayyaratuu fi mana kiraayin ofirraa kafalaa fi bu'aa sodaatu nuyi warra addunyaarra jiru Andu'aalam dabalatee jechuudha malee warra waa qindeessu kana dabalatee jechuudha. Isheen hin deebitu. Kanaaf immoo amma Andu'aalam ishee sanitti dabaluu barbaadaniiti moo yeroo Andu'aalam rakkoo keessa jiru kanatti suuraa kana fidanii maxxansuu maaf barbaachiseedha. Kaayyoon kiyya guddaan kana jechuudha. Maaf barbaachise? Yeroo nin dhabame eega Andu'aalam rakkoo tana keessaa bahee maxxansuun hoo dabalataan keessaan wanni kun dubbatamee hoo rakkoon jiraatteellee maaf walii obsamuun dhabe?
walumaa galatti Andu'aalam guutummaan guututu shira irratti dalagame shirri irratti dalagame qannoo galaafatanii eega qannoon galaafatamte boodan Andu'aalam akka harka diinaa bu'u sana boodan kaayyoo isaa duubatti deebisu Andu'aalam qilintoo keessatti ugguramee taa'u hiriyyaa isaallee dhabe hojii isarrallee gara duubatti harkifateetii jechuudha. Kan wanni kun dalagameef dhibbaan dhibbatti jechuudha. An hiriyyaa isaa nama itti dhiyaatu kan waliin haasofnu jira. Gar fuulduratti illee shira hedduu fakkeenyaaf amma yeroo rakkoo kana keessatti namni ni beektan waa hedduu eeruu hedduu namaa kennuu ni sodaata. Gar fuulduratti immoo waa hedduu akkanatti himullee abdiin qaba waan irraa dhaga'ee fi akkasumallee qorannoo argadde kamiyyuu jechuudha gama seeratiin ta'e gama namummaatiin ta'e hundumaayyuu waan argadde kallattiin isiniif maxxansaa Andu'aalam rabbi haa baasu haqa qananii rabbi haa baasu. Ani haqa qananii akka bahu dhugaa rabbi baay'ee nan jaalladha jechuudha hedduun itti gammada maaliif intala Oromooti hedduun gammada rabbi dhiiga isii haa baasu haqa isii bakka kan beeku waaqa qofaa waaqni haqa isii haa baasu jechuu barbaada. Andu'aalam immoo shira diinni irratti hojjete kana diinni alaa hin dhufne ilmaanuma Oromootu shira irratti hojjete shira irratti hojjetame kana rabbi irraa haa laaffisu akkasumallee harka diinaatti isa haa baasu haqa isallee rabbi haa lallabuuf dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa. Artistiin Oromoo haala kanaan shira irratti hojjetamee akkanatti waan akkanaa kanaan mataa wal cabsuu fi hamilee wal buusuun hedduu namatti dhagahama. Hundaafuu rabbi haqa isallee haa baasuu fi dhiiga qannoollee rabbi haa baasu jechuu barbaadna. Daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan irraa isiniif qopheesse fi yaadni nan suuraa kanarratti qabulleen kanumaa guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya dhaga'uuf fuula YouTube Oromoon subscribe godhaan hordofa. Viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Akkasumallee namoonni bakka adda addaa teessanii nu hordoftan jechuudha. Eeruu gabaabduu yoo qabaattan waa'ee du'a qannootiin wal qabatee akkasumallee waan Oromoof Oromiyaa keessa jiru waan naannoo keessanitti rakkoo jiru hundumaayyuu gama komentiitiin akkasumallee gama keessattiin nu qunnamtanii yoo nuun geessan kallattiin uummata bal'aa uummata Oromoo biraan akkasumallee uummata addunyaa biraan akka isiniif geenyu abdii qabna isiniin jedha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagantaan keenya goolabameera sagantaa itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.